Akkas taatu Muhammad Rabbii fi Muhammad maal walii ta'anii jee Muhammadii fi Rabbi maal walii ta'an jee ayyoon andileesin gara Muhammadu marra guddaa jetteeni jee akkasii miti jetteen abba Muhammad akkasii miti attahiyyaatu lillahi wa salawaatu jii jetteen tokkochi idduddu gogorte qaadhaa meeqa nyaachisuun kanaa bu'an duuba kami malee duuba barattee irraa faayidaa qabdi mataa darasticha qofaan kaayyadhee namata meeqa darasaan na bira tees kana himatuu miti hawwan keenya shamarran keenya bu'an irraa faayidaa qabdi aboo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بلينكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بلينكيا سلامتا ما كانت لافتو لا كانت جينزيا وان كوكوتا تانساني جي ساني مومالي ما كان لا لافتا ورشارا جلا هنا كم تكبير تا في سلامتا سغا ويي ساكا بانو جل سلامتا توا سلامتا تدكشو تنا ميدغا سلامتا ويا جاني سلامتا ويا جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تعرف تكنا من فطريني جتني بر كفطر مالنا ما دفيتي ساني فبليان كينيا أنيلين أكاكياتي كبلي سكاي سنتوكت دام سنين أني كابو دام سنين أكبرتوتا كينيا خدرسوتا تيز كابو akka manguddoo teenya kadhiirattis qabu kasuma haawwan keenya fi shamarra keenyattis qabu buleeyyan kiyya qiimaa sadarkaa yookaan ilmiin shari'aa islaamaa qabdu ilmiin shari'aa islaamaa sadarkaan isiin qabdu maal akka taate xiyyeeffannaan amantiin islaamaa ilmii shari'aa islaamatti kennitu maal akka ta'e caalmanyi warra bakka ambiyaa boo ilmii tana geggeessu qabu waan jaamurraa waa xiqqashoo yaa dhaamsa gabaabaa tokko qaba ilmi shari'aa islaamaa ilmi qaaliidha obboleeyyan kiyya laakiin ammoo wanti hubatuu qabdan beeka muhaadaraa hoggaa ja'anii dhufan muhaadaraa tana ulamaa hedduu bakka tanatti argamu kalimaa takka tasifayyaddu bakka san keeysa ta zamana hedduu itti fayyadamtu arkatu mala muhaadaraa tanarra muhaadaruma gooneettee shoor harkaa waan oolin kalimaa takka tartiibaan caqasii galadhuuni kalimaa takka taniin irraa achirraa fayyadamee bu'aa buufadhee galee ji'i qabadhummoo si warri gamanaa dhageessin darasoota mee darasaan harka ol baasa barattoonni darasoota qoftiin ol baasan harka ol baasa isin darasoota warra ilmi baratuudha ala jirtanii isin dilli baase kun haya gaddeebisame haya dubartoota keessame warra ilmi qara'u jirtan ol baasame maddan haraashiitii fi ta hundinuu ol baasa isin guutuu waruma qara'u isin waruma qara'u dhufee waa muhaadara moo biyyuma guutuu darasaa ta'ee dhufe maashaallah biyyuma guutuu darasoome maashaallah mee warri sharaa jalaa kun harka oomate kaasho isin mee warri madda haraashii ol baasan agartee warri sharaa jalaa manguddoon teenya warri diin kana utubee asiin ga'e ol baasi qajeelot warruma qara'utti jiruun baanaa beeka warra qara'utti jiru qara'uma jirtanii miti ka eegaluu niyatin baanu an ka niyatuu deemu ka niyatu wili niyatta booda warri sini achiisu ni dhufa ka qara'u jiru mee ol baasi warri sharaa jalaa kun ol baasi manguddoon teenya madda haraashii jirta jarri isin dabre gaa kun gamana jammaan Khadiijaa kun duraanu saanumaatu dubbi qaba Khadiijaan jalqaba ambiyatti aanee warri amanees isin bar isin baantaa miti isin bar eega nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam namni dura amaneen eenyutti aan isin Khadiijaa bar isin nambar 1 lakkoo isin tokkoffaan isin ka amba dura amane duuba eega nabiyyoota nabiyyiiti dubartoota aman isin nama fooyyee miti duuba
haadha muslimaat intala muslimaat haadha manata muslimaat obboleettii muslimaat amantii islaamaa kana si faarsite duuba amantiin islaamaa haadha namaa jettee si kabaj obboleettii namaa jettee si kabaj intala namaa jettee si kabaj haadha mana namaa jettee si kabaje duuba saniif ammallee kunoo isin guutuun darasa taatan meegaa ilmii tana obboleeyyan kiyya ilmiin tun maal akka taate qiimaansa qiimatul ilmi wal culamaa sadarkaan ilmiin islaamaa xiyyeeffannaa shari'aa islaamaa keessa qabdu maal akka ta'e shari'aan islaamaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jalqabni suuraa qura'aanaa tawahayii jalqaba irratti buufamtee nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suuraa tamtu buufame suuraa kamii buufame obboleeyyan kiyya ni beeytanii miti suuraa kamtu buufame suuraa iqra jettuutu buufame suuraan kun maal kenna xiyyeeffannaa baradhu jechu qaraa'i jechu lannahu maal ahamiyyaa barnoonni qabu irra yaachisaa waan ilmi namaa dura irratti wanni namni qabu qabaachuu qabu barnoota jechu iqraadha rabbiin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jalqaba iqraa buuse maal iqraa jechuun qaraa'i jechuudha buuse suuraa qura'aanaa 114 keessa suuraa iqraadhaati buuse rabbi subhaanahu wa ta'ala maali kuni barnoota irratti kaasu jechu jalqabni suuraa qura'aana irraa buutee baradha jechuudha wanti isiin xiyyeeffannaa kennitu qura'aana kana keessa yoo banattee laalte qura'aanni kuni ajaja hedduu qaba salaata qaba soomana zakaa hajji gaarii wal ajajuu hamturraa wal dhoorkuu waa hedduu qaba qura'aanni kuni suuraan 114 keessa wantoota hedduutu jira waan kanarraa jalqabni suuraa buutee baradha jechuu iqra bara qara ijeeti buus maal kenna kuni barnoota sadarkaa inni qabu amantii islaamaa biratti xiyyeeffannaan shari'aan islaamaa kennite barnootaaf kana qaba jechuu barsiisa ajajoota qur'aana keessa jiru hunda keessa hoggaa rabbiin baradhu jechuu dura buus obboleessa kiyya obboleettii tiyya barnoonni shari'aa islaamaa keessatti sadarkaan inni qabu kana durarratti lamadarratti barnoota shari'aa islaamaa caalmaya sarraa nabiin sallallahu alaihi wa sallam naa'ida waan takkallee ji'in jenneeni rabbiin laakiin waqul rabbi zidni ilmaa beekumsa naa'ida iji ijeen yaa rabbi ilmi naa'ida ije akkana ji'ii kadhu je'een addunyaa naa'ida tana waan ati feetu san hin jenne beekumsa naa'ida kadhu sharafa ilmi irraa takkittiin tunuunuma geessi duuba saniif obboleeyyan keenya ilmiin tuni caalmaya isiidhaa qur'aana kana keessatti bootolee hedduu keessatti haasawu rabbi subhaanahu wa ta'ala ammas rabbiin ayata biraa keessatti akkana jedha يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جاء ربي ورّا أماني كان أولين فودجا صدركا إساني صدركا قدو قبا ورّي أماني صدركا قدو قبا ولما قالت المنا ما هندي خبجا قبا ربي برتي ولقد كرمنا جاء ربي إيغنا ورّا أماني صدركا نما هند كيسا شنيل ما نما هند كيسا ورّا أماني الفود لماذا صدفرت علماء الفور ربي سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ور علمي قبن صدركا إساني الفور بكم سي صدركا نما الفور أكسم عبد الله عباس تفسير آيات أنا هو دبتو ربي صدركا تاكا لما جئ هلا كويني درجات جئ تريز لأنه درجة هنغنا نجأم نجتشو درجة ديلا جتشو سانيف وبليان كينيا ديرا في دالانيس نمني علميك أبو إساتو صدركا ورّا من كيسا قابا جتشو سانيف وبليان كينيا علمي اتجرتني وخنو والبافنان سنون دينو خلاص ورّما علمي قرأوتها ورّي غمنا خوني ورّي غرشارا خون أمو أخما وهما تجرا سانيف وبليان كينيا caalmenyi ilmiidha shari'aa islaamaa keessatti akkana bakka caalmenyi warra barateetis rabbiin
maaraki nama tokkollee kennin isaanii kenne warri dachii tana keessa na sodaatu innamaa yakhshallaha min cibaadihi alculamaa aje'eeti faaruu bareedaa warra ilmii barate faars saniif obboleessa kiyya faarfamaa dachii keessaa ta'uun feetu ati mee warri sharaa jalaa kun ilmiin feetaniisi ilmii tanan feetanii ilmii tana duratti isinumaa kunuunsee asiin ga'ee garabbiiti sababa manguddoon teenya itti laffaatanii turtan ammallee waan jabduu mee wayin isin gaafadha mee isin kun warri sharaa jalaa kun mee isin kun qaraatii tana hoggaa ijoolluma qofa yaa qaraa jettani mee waan jabduu nama guddatti godhan moo ijoolletti godhan ijoolletti godhan moo nama guddatti godhan naa himaame nama guddatti godhanii ulfii teeta sanduuqa kaznaa wantaa sana eenyu qaba eenyuti kennite si qaba ka abbaa mammadii qaba ka way ajaa'iba haadhuma mammadi ulfii teessa san eenyu qaba kan ta'an ta kaznaa san ka ta deeraa keessaa san eenyu qaba ulfii san haadha mammadi moo ijoolleedhatti kennitan mee isin mucaa masjiidumatti deemi jettuun sanii qaba moo ulfii teessaani si qabame ati isinii qabaa miti way maaliif isin qofti yaatanii itti amantan ijoollee san yoo gurbaa lafa san gartan lafaan dhoyita kam gurbaa ulfii kacarraa fuudhee mucaan achi waa fuuna miiciyyoo fi mucaa isin dhiiftan duuba hay duuba waan ijoollee hay qabeenya addunyaatu ijoolleetti amanuu dhabdanii diin kana ijoollumatti amantiitti kennitan isin duuba mucumaan deem gara mucaa deem gara hay waan ijoolleetti amanuu dhabdan addunyaarra diintu addunyaatu diin irra jabaa ta'e jechuudha illee ulfii sanuun kennine miti ulfii sanuu kennuu didde irra didde ulfiin tun ammoo humaatii miti kana ijoollumatti oofan tana firra sirriidha hawwan keenya haadha mamma sirrii ma dubbiin tun maan dubban ijoollumayyaan jettuun isa moo har'a qaraane jettan maasha Allah goflaa maleekarra dhuftan har'a qawanni darasaan goflarra warri ilmii shari'aa islaamaa baratu yaa'u goflaa maleekaan afteet irra yaa'utti jira waan jabduun abba nama jabaatti kennan waan jabduu manguddoo gandaatii fi jaanii yaamanitti waa dhaaman malee ijoolletti waan dhaaman ganda kee ilmii tana ijoollee qofatti hin dhaamina ilmii tana ifii qabadha ijoollee waan isin biratti jabduuti jabdu beeyti saniif obboleeyyan keenya haawwan keenya manguddoon teenya akkuma duraanis ilmii tana utubaa taatanii fi dalagaadhaa jirtan gaa dalagaan teessan hangaaba dura sheeyni keenya biyya tana dhufu warra waliin biyya tanaas jiru as jalatti hedduu seenaa ajabaa qabdan isin kun warri biyya tanaa kun seenaa ajaa'ibaa qabdan seenaan teessan deemtee kunoo waan mul'atu achi jiru kana asirra geessan saniif ilmii tana irraa dhaala sheeyni kuni maqaadhaaf eeguudha sheeka qabna sheek jamaal asii qabna odoon taane irraa bu'aa buufachuu qabda malee maqaafi miti maqaan naman fayyadu ifiiteetii fayyadamuu qabda bu'aa irraa buufatuu qabda hanqaariyaa darasaa meeqaan na bira taa'ee nyaachisaa oole awwaarrarra haadhamaan matakka jetteen dhageesse gaaf tokko darasiise tokko qaariyaa biraa baafate haadhamaan maxafaan salaataatiin irra sii bahaa jee yaa yoo jetteen ambar shee maarreen qaariyu mana bira taa'e abalufaan isanuma bira taa'e ambar haadha sheeketii meeqa nyaachiftee bara waan har'a afaan islaaminna amman afaan geessuu miti jette haya mucaan ni galee fi kan beeynaati maammattu ni guba qabaadhu galeeti guyyaa kaan itti deebi akka jeen laale kan beeyne leanna usiin gaamaquma himatti haya akkas taatu haadhamaan rabbii fi mahammawwan maal walii ta'anii jee mahammadii fi rabbi maal walii ta'an jee ayyoon andileessin gara mahammaduma irra guddaa jetteen ija ayyoon andileessin mahammadii irra guddaa haya akkan hedduu qaariyaa nyaachisuun akkana bu'aan kana beekun akkana jechuudha mahammadii rabbi mahammadii irra guddaa kana qaariyaa meeqa nyaachisuun kana bu'aan duuba kami malee duuba barattee irraa faayidaa qabdi mataa darasticha qofaan kaayyadhee namata meeqa darasaan na bira teessu kana himatuu miti hawwan keenya shamarran keenya bu'aan irraa faayidaa qabdi aboo hogguniin warra buusullee laala sumaana asin alwaadaa kana cinallee gatteesse waan aboona jechisiisi mucaa kee mee ohumana warraa buufatuu qabda baatii 12 amata meeqa si bira ta'a mucaan kun irraa faayidaa hummaatiyya obboleettitiyya duuba irraa bu'aa buufadhu irraa fayyadami akka intala abbaa bakrisan ta'uun feetu intala Aishaa jaamtu san intala hadiisa meeqa odeessite san baarsaantii nama 3 qofa irraa ol jira Aishaa hadiisa odeessu akkas hin feetu
ni qaratan gaaja darasaa mana kaayyatanis faayaan kaayyatan gaa faayuma ninga bandarasa ninga irraa hin gare maqaa ta'uun qabdu irraa waan faayidoite san achi baaftee himuu danda'uu qabda jechuudha. Saniif hawwan keenya shamarran keenya akka kana qabaatu waan aboo darasoota isin horii karaasiftanii ganda irra baatuufi haati Muhammad yoo isin si jalaa didee haadha Muhammad meerrumaan si baay'atanii mucaan sun jalaa hafu didee quba qabaaddu laan isin galuuf dinnaan akkasin mucaan hayyo guddoo dilaa udeemtu barsiise duuba mee isin warri ni barsiifnee darasoonni ol baasa ni karaasiftanii ganda itti himtan gaa moggattillee yoo jaa oolte laala haadha jaarsaa gaaf tokko wallee haadha Muhammad afaan salaataatiin irra si baajee hoggusi jalaadi dega waan abbaa maamakan hedduu beektaa ol kaasanii wantan jaani jalaadi de waan jaarsaa kana laaftu laalani hoggusi firraa kootu adisheeti irreetti takkaas yaammate attahiyyaatu galgala hunda attahiyyaatu numa jaan adishee attahiyyaatu numa jaan lillaahi wassalawaatu itti oofe hoggaa algala hanga tokko qaraasise attahiyyaatu lillaahi assalaamu alayka je isinis beekasumaa waa gogooti manuma jirti beek akkasii miti jetteen abbaa Muhammad akkasii miti attahiyyaatu lillaahi wassalawaatu jii jetteen tokkochi idduttu gogorte qaraate moon qaraan himma adishee isaarra baheetii fi haati Muhammad isaa qaraateefi duuban qaraasiftanii isin Allahu akbar jiga Allahu akbar darastichiniis akkasitti waa gandatti himuu qaba haati Muhammad izan sheemarree hundaan nabira taa jettee maqaa lakkaawwatuun qabdu irraa qara'uu qabdi wanni ijoollee qaraasiftan hoggaa lafarraa kaate akka itti isinitti jabdu ni beeytani waan dura isin ijoolleerra baatan nyaata akkatti gootu gurbaan gandaa boru si ani huutaa gurbaan gandaa kana si godhuutaa ifirraa tolchi hin jettaniiniisi hin jettaniini gandaan jettan moon jettan way duuba akhiratti ibidda seenurra laaftuudha gurbaa gandaa ariurra bar jaarsa kabidaani harkatte yoo sun areesi numar kattiibaan duuba akhiratti gara ibiddaa deemuut irra laaftuu ta'e duuba akkasan irra baatuuf timaarran baaneef rabbi naman dhiisu mataa banaade akkana ta'an jette saniif obboleeyyan keenya ilmii tana harraa bu'aa buufannu haawwan keenyaas shamarran keenyaas manguddoon teenyaas harraa barannu caalmenyi nama ilmii lakkaawameen dhumu waan guddaadha saniif nama tokko gaaf tokko maal jaana haalima caalmaa keessa akki jee dhufeeti shayxanatti xixiqqaan isaa dhufeet ibliis guddaa saniin akki jee yaa shayxana keenya abbaa keenya guddaa ati kun hoggaa aalimni du'e hisaaba maleedha gammadda hoggaa namni rabbi gabbaru ka ilmiin beenye du'e waan gammaddu garaagarummaa maalii jaanii gaafate shayaaxiinni xixiqqaan jalaa kun hoggusi akki jeeni yaalmaan koo jeeni mee sababaan hoggaa ulamaa'iin duute gammadee imalmaanaa gammaduufi waaniin hoggaa namnummaan rabbi qofa gabbaru dilas hin gammanneef mee koottaa addaaniin isinii baasaan jala yaa je si warri jara shara jalaa kun numa dhageessanii miti ni dhageessanii gandan mee naa himaa hujiiniin isin garsiisan jala koottaa je lafaa ka'aniiti aabidee tokkorra dhufan qaallicha rabbi gabbaru haalaan rabbi gabbaru tokkorra dhufan hoggaa qaallicha kanarra dhufan maal jeeni qaallicha rabbi gabbaru amata meeqa rabbi gabbaraa ture kana maal jeanii deebisaa godhe akki jeen rabbiin kuni addunyaa tana guutuu qaawa killee takkaa keessa godhuu ni dandayaa hiijeen addunyaa tana guutuu rabbiin qaawa tokko qaawa killee takkaa keessa godhuu ni dandayaa jeen cal jeeti xiqqoo dhaabbatee ani hin beekuu jeen ani hin beeku jeeni rabbiin qaawa killee takkaa keessatti addunyaa tana godhuu fi godhuu dhabu ani hin beeku jeen haya laalaa jeeni jarasaa kajala yaa'uun darasoota isaati qaallichi kun kafre moon kafarre jeen namni dandeetti rabbii inkaarii ni qaba rabbiin alaa kulli shay'in qadiir jedha haya dhagayaa jee bira kute ammumaan kafarsiise gartuu jeen qaallicha rabbi gabbaru haa ilmiin beekne kan lamadani kute aalimtichatti dhufe aalimaan rabbiin kun addunyaa tana guutuu qaawa killee takkaa keessa godhuu ni dandayaa jeen rabbiin ni dandayaa jeen akkamit dandayaa jeen إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون قرطة عالم كتوابيك ربي نقا فدوان تكتهما جاءني نمتاتي قدودا دياجي garaagarummaani dhoguu aalimni du'e rifataadha gammaduuf kana ajeen kana nama barsiisa ifiifis beekee nama barsiisa